Bakkabi. Kadir Murtuu. Kadir. Maal jechuudha kun? Lamaan. Dhaabaduudha. Kamitti namni abbaa malee dhalata? Bablutus. ውጭ ቆመው ውስጥ ቆመው ዛፎች Ashama akkam jirtu hordoftoota kiyya bakka itti nageenya sana qabu jiraarras viidiyoo biraatti walitti deemnee jirra viidiyoo kanatti akka bohaartan akka gammadan abdii guddaan sirraa qaba namoonni channel kanaaf haaraa ta'uu jiraatan subscribe like comment gochuun dagatina mallattoo notification illee tuquun dagatina siin barbaada hagadumaatti na daawwadha abbaa sibba kana yaalaa sunis Ageenye jirra. Jarri maayikii walirraa dhiibaa jiru akkami? Kadir Murtuu. Kadir. Kadir Murtuu tabbaa sirbammaa kan irratti taa'ee maal jedha? Maal jechuudha kun? Lamaan dhugumatti maal jechuudha kun? Kadir Murtuu. Kadir Murtuu. Sammuu kee kana gurguruu danda'u qabdi. Kanaaf gurri kiyya amanuu didami. Sagaleen dhageenye kan dubartiitii Gaaffiin kun manuma keessatti adeemuu deebisa. Boorana Raggaasan jedhama. Magaalaa Bishooftuu ganda Duwwaa lama. Amal maal abaate jedhamti. Amal maal abaate. Hin arganne innis. Maaliif harka rukuttanii? Hin arganne hibsti xuruneeti. Akka jechuun bakka namichi kun sagalee durbaaf sagalee dhiiraa adda baasuu hin dandeenye jechuudha. Kan sirbite sagalee durbaa kan inni jedhamu dhiira. Kadir Murtuu dhiira isheen durba. Kana raqee dibaaban kabeeraa siltaanni kan dullaa macituun ka gitibaa gaadoon kaattuu gobeessan nagaade boqojjiin kamazzee maraaroon ka barsee sirbo ka gaddeemtu nageelle ka adeemtu asaasa ka sheekaa kofale ka beeka walgeetti shaashamanne biraanuu alamuudhaa bara dogeessattan laladhe. Akaakayyuu isaanii balbala isaanii sirriitti waamanii sanyii isaanii beekanii baay'ee miti. Keessumaa walitti booddana baay'een beekan warra durii yoo ta'e malee balbala ofii waamu. Mamma yaaduranii waa'ee koos kan bo'anii baay'eetiin qabu baay'eetiin irsaan qabduun kenni waan xinnoo qabdu sangaa barra duddomee amma utaalchan gaafatanii utaalchuu hangaafatanii ilma namaa kiyyoomee boo'ichan gaafatanii otoo saree qabaannee saree himaa qabaannee sareen gandaaru nyaattu otoo marii qabaannee marii walii qabaannee diini biyyaa nu baastuun jettee qalluun asaastee miidhagbii bawwaana kaastee yaasoolii naa jedhume. Konkolaataa yookiin baasii keessatti kan inni geeraraa geersaas moo waa'ee tokkummaati utuu marii qabaanne jechaa jira baay'ee namatti darbees moo namichi nama gaddisiisa taa'ee yeroo keessi lafa taa'ee keessi geeraru qaba miidhamaa ta'e. Oke jechuun tole jechuudha. Pilis jechuun afaan Oromootti maal ta'a? Pilis jechuun dhaabaduudha. Tole. Maqaan keenya. Maqaan koo Butujjiidha. Butujji. Abbaan qabu. Abbaan qabdu. Qaba malee. Akkamitti namni abbaa malee dhalata? Qaba. Butujjiin kan birmajiiti. Birmajiin kan qurqujjiiti. Qurqujjiin. Ayituu kan jedhu tokkumee barbaadi keessaa baase. Agaash ani nabbabu. ጥቁር አንበሳ ላይ አስገብቶ ቢያንስ 19 ቀን ምናምን ተኛ ውሃ አልቀምስም ምግብ አልቀምስም በቃ በብሉቱዝ ብቻ ማለት ነው። በብሉቱዝ አይዞህ guyyaa kun shanii kan dhuguu yaaniin nyaadhu bulutuuzii laan fudhachaa doggoreetti natti fakkaata malee gulukoosii jechuu barbaadeeti waan kana. No.
ኢየሱስ ጌታ አሜን። ሃሌሉያ waan kana faastrootara yookiin namoota lallaba irraa laalee gochaa jiramu qalbi. ዛፎች ውጭ ላይ ያሉት ዛፎች ሁሌ ቆመው ማታ ይቆማሉ፣ ቀን ይቆማሉ። ለምን ቤት አይገቡም? ለምን አይተኙም? ይተኛሉ አይተኙም? ዛፎች ግን አንቺ ራሱ ተኝተሽ ታውቂያለሽ? ግን በነገራችን ላይ ቆሞብሻል፣ ውስጥሽ የሆነ ነገር ቆሞብሻል። አንቺ ሊከሽፍልሽ ይገባል። መሀይምነት ከውስጥ ነው የሚጀምረው። አንቺ የጉሎ ዘይትና የግመሎ ተጠጭ በስቲ ቀላቅለሽ እንደዚህ ንቅል አድርጎ ያወጣልሻል። ግራዋት ታጠቢያለሽ። ከዛ በኋላ ሰው ከሆንሽ እስቲ ሰለጠንሽ ማለት ነው። ባንቺ ቤት ቀበጥ አማርኛሽን ሳታስተካኪ ውጭ ቆመው ውስጥ ቆመው ዛፎች አልቀረብሽም። ቁንጫ ምን ትያለሽ እቺ? ቀቀቤኖ ኩሉ ደኮነኛቲ አቲና ፎኪዮ ሰኝ ኮታቲ ናፎካ ጀናኒ ቱና መዴሳን ካማኮ ዮሙ አለጋትኒሱ manalukune way wala loomiti erga wata kun qabu hordoftoota kiyya viidiyoon siniif qabadhe kana fakkaata akkatti bohaartan akkatti gammaddan abdii guddaan sirraa qaba yeroo biraa viidiyoo biraatiin godhatti deemnutti nagaan tura.